Nama marartaa akkamitatti uqqatte? Nama marartaa. Amma kanaafuu waan isin jedhu dhibee kana mallattoo isaa isinii himaa dhageeffadha. Hayyee mee mallattoo isaa maal fa'aadha? Mallattoon isaa dhibeen kun si qabuu yoo beekte jechuudha. Yoo akka inni si qabu mallattoo isaa beekuu barbaadde mallattoon isaa si qofaas. Qofaa akkam si fakkaata? Qofaa gogaa kan aakeef homaa hin qabne si qofaasisa. Oo'a kana qaama si buusaa. Dhiira nama ijoollee xixiqqoo hin qabu jedhama. Ijoollee daa'imman hin qabu. Nama gurguddaa malee. Nama gurguddaa yoo jettu namoota akkamii naaf hin gallu. Dhibeen kun ammoo warra dafee qabu nama umurii isaa achi deemu achi ol guddatee jechuudha. Kanaafuu wanni barbaachisu maali jedhan akka jedhanii jechuudha. Waan oowwaa dhuguu, nyaata oowwaa nyaachuu, waan humna si kennu nyaachuu, aduu keessa yeroo sa'a tokkoof daqiiqaa 30 oliif aduu keessa deemu humna isaatu dadhaba jedhama. Dhiirri ammoo gara dubartii kalaa'uu dhabu. Dubartiin ammoo dirqama dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf dhiira argachuu qabdi jedhama. Hai, maaliif dhiirri dubartiitti dhiyaachuu dhabe? Qaamni isaa akka hir'anneef qaamni isaa anniisaan isaa akka irra jalaa hir'anneef anniisaa isaa hir'annaan immoo dafee waan kanaan qabamuu danda'a. Dubartiin immoo wanni dhiira argachuu qabdi jedhamee maal si fakkaata? Dubartiin dhiira yoo argatte qaamni humni jalaa waan dabaluuf kanaaf dubartiin dhiira argachuu qabdi jedhama. Dhiirri ammoo dubartii irraa fagaachuu qabaa jedhama. Dhibee akkana kan dhufe rabbi naa baasu. Edaa jaarsi kiyya kanaaf natti dhiyaachuu didee maaluma ta'e jaarsi kiyya gaafii natti ta'a muti. Ergaa akkana ta'e maaluma dirqiidhaan isa qabadhaa muti. Isin immoo waan maltaan yaasitu memmee amma kan irraa dhiisatti ammoo obboleessi keenya kan chaayinaa jiru sun kan barumsaaf deema akkam taana mee amma akkam goonasa? San dhiisatti immoo kana maal goota kana? San xiyyaara chaayinaa dhiisee biyya addunyaa biyyi kamiyyuu xiyyaarri biyya kan tokko ka'ee akka biyya biraan deemne waan godhanii jiraniif. Sun maal goona reesu inni achi dhufu inni achuma ta'a. Nu amma kan yaaddeessu jiru inni akkuma jiraate achaa jiraatu. Nu amma kaasii kan nu yaaddeessu. Amalee boora saanii arbaa tokko seeftama saata tuseema. Kaasii kan nu yaaddeessu jiru. Xiyyaarri akka balali'uu hin dandeenye hin beektu booti. Dhoowwameera xiyyaarri hin balali'uu jedhame dorgame addunyaa hunduu dhaabateera. Mus xiyyaara miti manni barumsaa hunduu cufamee manni maalii hunduu cufamee mana nyaataatu cufuu deemna. Inumaa mana akka gadi hin baane jedhanii labsii dabarsanii dhagenne. Yaa rabbati nu baasi qofa. Dhugaa keessa rabbummaan ol ta'e rabbiin tokkichi guddaan samii arshii irra jiru sun rabbummaan waan akkanaa kana rabbi nurraa haa qabu malee wanni kun dhibeen kun dhibee baay'ee nama yaaddessaadha rabbiin guddaan nu qabu. Akkuma isarraa dhufeen rabbiin nurraa ittisa. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtu? Nagumaami. Nagumaami. Fayyaadha taa'e. Fayyaa keessan. Akkam jirtu? Akkam jirtu? Eessaa dhuftee warra ammoo? Aho neeti akka mana qabbaneessanii teekkarree. Laa yaaduma ta'u jira. Mucaan meeti gaban. Mata abbaa warra nagaa illee jarjareetu gartaa bakka gammadde. Maali? Maali abdii hin galle? Abdii hin galle abdiin eessaan gala xiyyaarri hin jiru jedhan. Karaan cufamee jedhanii akkasitti achi ta'u jira. Xiyyaarri balali'uu argaraa beekaa ta'e eessaan dhufattee yaadda? Galle jettaa fi obboleeyyan tiyaati isin fayyaa hin qabdan osoo isin hin bilbilee dhufe bara amma makiinaa irraa qabu makiinaa keessa argee abdii makiinaa keessa argee biyya chaayinaa irraa dhufe inni naan jechuu isaa dhaga'ee na anu duran beekame akka achi bare argee jennaan nama fiigee biraa ka'ee dhufe ofii nagoma qaba yeroo dhufu. Anachi wala nagama jiran chaayina marraa dhufuu isaatu maafi muddamee ka'ee biraa dhufe. Akkamiin jedhu ijum kee qaroo kana natti ijuma biyya kanaa argee amanuu dadhabanii baala dhufe. Nama isa fakkaatu argitee kanaa. Yaada jira dhugaa nama isa fakkaatu argee abdii. Amma abdii. isaa sofuu dhufe jechaadha. Isuma hin dhufne. Na dhugoomsitanii. Laa nufne. Abdii osoo dhufe ni dhufaa na qophaa jedhee osoo hin dawalle namni akka biyya biraarraa ka'ee barata waggaa 5 achi ture akkami dhufa. Namni muddamee nafsee ofiitiif waan jedhu wallaalee jira. Kan bilbileef kan bilbileen beeku namni bakka hunda muddamee karaan cufame waa hunda cufanii namni muddamee
nama kuno nafsa dua kali jadi. Anak mas, Anggaru sini ini. anak pakai sinjil. Kuno karena bakal hundak sama ini kuno television ada bersani. Hani burani. Ini oh Samira berada di sana masuk dapat. Maaf. Sami itu be, lepas juga ini cuma dia tahu lega rabbing kuno nak ubuya, tapi ya gara ya kan ubutan nanti. Ani sini ini taruh sana sini ini. Ya Rabbi, sana sini. amma kaje. Akam kono akam. Apa mau tanya sini tu be? Mana kana ya ada bandu. Ansa ni kan be, karena apa di sini ini masuk saya ada nak syakal sih. Kasinjil. Akam tanamun, akam tan. Abang cakapnya bang, si kuluf ni bang. Asmayu apa kan? Akam ada mu. Buka ba ini di belakang. Ya Rabbi. Simma dah dah kau sedang. Duga aja namu lata kami mucah duga aja namu mucah. Mucaan kijiba wala Kijiba. Nama isa fakatu argi. Mali ati isa fitiyat. Nama isa fakatu argi. Mana? Nama. Anam, ye, akka isa gon mala arge jira nam. Akam gun. Akam gon idani. Yo inni dhufe fagomatti. Goanti afanin lek amnu mire. Huccuma afani godhanneeti. Kifili kan gamas argitanii. Kutaa karasi. Nam tokko nagaan jiranaan. Akkuma dhufeen qat jedhee mana sana seenu. Ergasii yoo nutti mufate waggaamma kanarraa turre akkamitti nagaa jechuun Obboleessa keenya akkamitti gadariina kaa? du'a barbaadan jechuudha. Akka goona. Yoo mufate haa mufatu. Yoo fedha haa boo'u haa gangalatu. Wanni nu naqan jiru. Kanaafuu guufa kifili isa seensifnee nyaata illee bishaan illee waa hundaa achumatti fagootti hidhannee akkana kennan. Ati jedhin ani na sodaadha. Ana jedhaan waata. Ati jettaa? ani jedhu ani yaadeen jira yoo obboleessa kiyya waggaa 5 irraa ture akkam Du'a barbaadni jechuudha. An deemee jira. Laa ganna dhiis. Nan qabeessi hin jiree bara. Nan qabeessi hin jiree. Akkam taa'aa jiran. Lakki nun gatiin calfama sana akkasumatti maranneetuma dubbisna malee maati nu biraan deemu. Dirqama waan ani sin jedhu ture amma dubbiin jiru gabaabaadha. Waan sin jedhu fudhadhaa gattaa huccuu sinii bitaa afaanin marannee kasteennee hagan. Tole erga jechuudha. Taa gattaa. Hin dubbisnu maal hin taanu jettee afaan baafattee. humni na dhaabbatte Maal wayyin jedhee ani yaa numtu na fixe. Assalamu alaikum. Warra keenya baga nagaan na eeddan. Baga nagaan na eeddan. Ani ilma keessanii. Beeki nurraa dhiigama wajjin. Maaliif isinirraa ba'a? Chaayinarra dhufeemi. La'aan bakka sin jedhu. Na dubbisaa koottaa na jiga. Laa sin dubbinu dhis. Maal? Sin dubbinu dhis. Sin jedhu. Kifili keenya sandeen sitti naa godhe maali? Maaliif? Achi deemee sin jedhu. Kutaa san ta'a. Kutaa san ta'a. Ani si yaadeera na dubbisaa takka. Eenyu addeerta. Achi deemee sin dhufaa beeku. Maal taatan? Beenu si jedhaa sin jedhaa. Dhageeffadhu dhaabee achi beeku. Achi beeku sin jedhe deemii. Maal ani si yaadee jira dubbisaa? Dhageettaa. Deemu sin jedhe. Na dubbisaa. Sin jedhe. Maal ta'ee jennaan? Dhageeffadhu diinne waan sin jedhe dhageettu. Beenu beeku. Isin amma asii sirriidha. Anatu waa hunda isaa sirreessuuf. Ofumarraa ta'a. Anamni waa hunda anatu kifilii gamasii waa hunda sirreessee dhufa. Asuma argatta. Mucaan lallaafee jira. Dhugamaa irraa dha'uu dalaatti akka tole yaadu ani tinyaa anumaa tokko anumaa rakkoo qabu. Afaan hidhee jiru. Achi deemee mucaan laafeeraa hin bartanii fuula isaa gadi dura diimaadha akka gurraacha dhibee garee. Dhugamaan dhibee qabee. Akkam goonaan. Maali uummanni keenya maal ta'e fagoo waggaa meeqaa ture isaan dubbisuu dhufe barbannatti uffatanii uummata hawwamaa qabu na jalaa banaa. Maal taatanii seeni yaa uummanni maal akkana godha. Maal ta'an seeni akka qabu mee maaluma ta'e uummata na jalaa banaa. Yaa Rabbi ati nuu araara. Yaa Rabbi ati nuu araarami. Dhibee xiqqoo fiddeeti. Ka haati ilmoo dheessitu, ka obboleessa dheessu, situuf deemire. Yaa Rabbi namuu lubbuutiin yaa na baasii malee waan biraan beeku. Yaa Rabbi ati nu baasi gooftaa kee. Yaa Rabbi ati nutti hin dallanin. Kuni zabanni zabana boodaa fakkaata. Zabanul aakiruun fakkaata yaa Rabbi. Guyyaa qiyaamaa akkam taanaree ka gaafa aduun taakkuu takka nurraa ol fagaatteeti. Gaafa haati ilmoo dheessitu, abbaan ilmoo dheessu, jaarsi jaartii dheessu kan jedhan. Ka dhibee kana caalu, ka guyyaa qiyaamaa sana akkamitti jalaa ba'uu dandeenya ree yaa Rabbi. Ka dhibee takkatti hafuuraan darbituuf,
akkana nu dheessuu jalqaban guyyaa qiyaamaa maal taanaree yaa mee maal dalagannee harkaa qabnu yaa rabbi ati qiyaamaalee nurratti hin buusu hadhibee sanaa laattuudha guyyaa qiyaamaa san akkamitti jalaa baana jennee namni gaarii dalagataaru jira hin jiru hundi keessanuu kana of gaafachuu qabdanii dhibee kana qofa sodaa miti maali salaataastu sadaqataa jirtu zakaa seeraan baafataa jirtu haraama dalagaa moo halaala dalagaa jirtan zakaa baasaa jirtanii mee namni salaataa jirtan jirtuu jedhe fanni mee xiqqoo amma dhufte kana sodaattani guyyaa qiyaamaa maal ta'uuf deemtani mee obboleessi keenya kun dhugaa jedhe ati birrii qabdurraa takka zakaa baaste beektaa? Hin beeku. Kan siin jedhu godhatti yawee guyyuun tokko salaattee beektaati. Guyyuun tokko sii salaatu si argine salaattee beektaa mi'aati mee hin baddu? Issalaan. Maanu salaata si dhoowwe mee natti? Maani kan salaata si dhoowwe? Atuu salaattu oduu ati salaattee maaf asi biraa afaayyuu atuu salaanne. Yaa salaat. Har'a irraa kaatee salaata? Atoo salaattee anis na salaata. Atillee har'a irraa miskiina gargaartaa har'a irraa zakaa baastaa? Har'arraa eegalee zakaa ni baate miskiina ni gargaara. Rabbi kanaafuu dallansoo kana nuuf fidee fakkaata. Ifa mongot ammaan booda gara kee deemnee Ini amma beeka mucaa sana bishaan mallee taatullee itti kenni ka'iiti. Anummaan qofti waliin deemnu. Anummaan qofti moo jetta? Itoo du'aayii kadhannee kaanu ka'itti kenna turte? yaa rabbi ati nu baatu. Sen! Berarti. Sini kita orang kita kata. Kasih informasi aja lah. Sen apa? Langsung beruteta. Sen. Berute. Kau luar tanah kan kan. Nyak umur umurnya. لا لا أنا سيدي داسر بكوسان داسين جد أسكن بمعنى سودان لا من سودان أولدي أنا سيدي أولدي أكمل يلا أنك سينجر نيا خليه سيدي راتي يودان دار فيديو سان دي چاهي نما أصولي بسيوي يا أنا سرّا لا أكمل أنا سيدي عندي وانا أنا أقول سريع أنا سيدي سيدي أولدي وانا سيدي يا قيامات لا سيدي orang ada yang ada sibida ana sibida ya لكم كاي masya kai onde na meshi kai وانت ربي في جنان كتو بشان جرا sibida tay luar jira dalam jira فيديكا وانت ربي جنان كتو وانت ربي جنان كتو فيدي oh اسمع كيسو مغرفة فيدي ها ايش ولا قرا وانت ربي جنان كتو ايش نان استلمي عندك يسانو وياك يا ماما ما تقو برباد عمو مرة اتيانا